Galee haroo bu'e Oromiyaan tolte eega Tigreen bu'e. Yaroo haroo hara yaabbata amaari waraabbata maltiitti qadaaddata maltiin katabaa qabdi tunuu ajabaa rabbi utaalchatti teeyroon kurupoo moote teeyroo tana naan daggabi. Abdulwaasii Mahammad jirre jirtu Aminaa Sheeyyaaya baga nagaan dhufte. Haroo hara yaabbata araddaa jila shanyii mootii baga nagaan dhufte. Haroo hara yaabbata amaari waraabbata mastiitti qadaaddata mastiin katabaa qabdi tunuu ajabaa rabbi utaalchatti teeyroon kurupoo moote teeyroo tana naan daggabi jette Oromoon dur gaafa Minilik gabroomse akkana jettee bara. Haroo hara yaabbata amaari waraabbata mastiitti qadaaddata mastiin katabaa qabdi sunuu ajabaa rabbi utaalchatti teeyroon kurupee moote teeyroo tana naan daggabi. Lookoteen baga nagaan dhuftan seenaa sheer godhaa irra qiyaamaan buutee jirti. Xab takkiyyee lamiyyee lamaan kutaroo fadis bira birbirtoo bitaa qaba turungoo toomandar jee beeytan. Ayyiin tala naa kenni jennaan taniin sii kenne hojeen hudhaa nyaattee hudhamtee duutee tana kaafadhu jee beeyta akkasitti Oromoon dur akkasitti taphatti gaafa ijoollee warri loon tiise ni beeka ijoolleen baadiyyaa ni beekti warri magaalaan beeku. Takkiyyee lamiyyee lamaan kutaroo fadis bira birbirtoo bitaa qaba turungoo toomandar irra duute jechuu ol qabijaan miila kana beeytanii. Ayyiin tala naa kan jennaan taniin sii kenne hudhaa nyaattee hudhamtee duutee. Akkas taate dubbiinte akkas taate bilisummaan teenyaas qabsoon teenyaas akkasitti hudhamtee duute maaltuun nuuma lagaa boleessu Munawwar Bareento baga nagaan dhuftan. Arra girgirii wali buutee jirti jechuudha. Duraanuu bakka oolle faltiin barbaadan jeni tana hundaas qubni abbaaniif kaa'ellee na jaa'u jetti Oromooni. Tana hunda eenyuuni boonyare mee eenyu keenyaan boonyare ifiif goone ifiif wal goone. Yeey irree sabaa akkas jenne baga nagaan dhufte. Meegaa namni waliin dhaggeeffan asiin dhuftee jechuudha. Ammallee hafnee jirra. Ammumaahu walii galuun nurra jiraa jechuudha. Ganna dabree mana ijaaranii ka dhufuu malee. Jajjabaami ganna dhufuuf mana ijaaran itti gala isii itti dhuma isiidhaa garree jirraa jechuudha. Dhuma isii garree jirra. Amma dubbiin kuruphee dachirraa liqii fuute jechuudha. Kuruphee dachirraa liqii fuute. Gaafa kanattiin sii galchaa naa liqeessi jettee dachirraa liqii fuute. Gaafa guyyaan san ga'u waan kennituuf ni dhabde. Dachiin liqii tiyya naa kanni jettiin hoggaa liqii tiyya dachiin naa kanni jetteen kaateetuma ol utaaltee fiigichatti gadhiifte. Fiidee hoggaa dhaabbatte. Dachirra dhaabbatti gaawwanni irra dhaabbattu hin jiru liqii tiyya naa galchuma jettiin. Ammas kaateetuma fiidee. Ammas hafuurritti citee hoggaa dhaabbatte ammas liqii tiyya naa kannuma jettiin. Bakka irra dhaabbattu dhabdee saabaa cittee duutii jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo jechuun dachiidha. Warri har'aan tana gartee dachirra fiigee nuti kun akkas iju kun fiigeetuma akka kuruphee dachirraa liqii fuuteeti saabaa citee du'aa jechuudha. Tanaaf jecha Oromoon cinqamee iyyee wacee wal waccisiisuun nurra hin jiru. Kana tooppika godhannee deemuun nurra hin jiru.
wanni godhachuu qabnu waan bu'uuraa tokkummaa keenya cimsinee aboo karaan kalee baane karaa miti kara malee baane karaan sun sirrii mi jennee dachaane karaa tokko deebi'u. Ammas hoggaa deemnu karaa kanan deebinuu jenne qoree kararra ciraa deemu matoottan dhaabota Oromoo qoree kararra ciraa deemuu haa dhiifnu. Qoree Oromoon aadumaafuu uumamumaanuu qoree kararratti hoggaa galte Oromoon qoree kararraa kaaftee darbiti jechuudha. Zabana boodaa kana gurgudduma keenya qoree kararra ciraa deema. Wilii karaa kanan deebuu jee. Akka rabbiiti yoo karuma san rabbiin si fide akka ummatti fiifuu bira kuttaa rakko jechuu kararratti qoree ciruun. Kana dubbiin dachaa biraan agamin haikadda kararra qoree ciruun rakko. Yoo akka rabbii karaa san deebitee dhufte ifumaafuu akkatti dabartuun qabdu jechuu. Garuu ati an dabre namni biraa karaa kan akkam baane jettee qoree irra cirte. Evan kute ture bar Abdulwasi wayin arra kute ati nama jiruuf neeyda namni kajiru moo kaduu irra guddaa je Abdulwasi kajiru moo kaduu irra guddaa kajiruun du'e wajji kanuma du'e irra guddaa kaduu irra guddaa bar way waan jiru seete efa duune durre qabri nu ballate keessa yaa'u jirra yoo gowwaati addunyaarran jiraafta eega kajiruun du'e wajji kanuma du'e irra guddaa garuu nuti warra duuneeti qabri nu ballate yaa'u jirra malee addunyaarra jirran sayina namni addunyaarra jiru kanaa miti jechuu yoo wiliiga akka rabbiin beeynu addunyaarratti ol baanee deebinee addunyaa tana jiraanne waan beeynu rabbiin akka fedhe qaba. Rabbiin du'aa keessaa jiraa baasee jiraa keessaa du'aa baasa. Abdii rabbii malee amma jiru. Asumaa waliin jirra afaaniin jirra. Jiraachuun kana jiruun akkana. Akka dhabaa akiraa warraa jetti beeyta Oromoo. Ilma dhaban intala tabsiisanii jiran. Ibidda dhabanillee daara fuula deebi'anii jiran. Akkas keessa jira. Abdulwasi. Kanaaf yaa Oromoo ajandaa bilchiginnaa tooppika bilchiginnaa fudhannee wacuun nurra hin jiru jechuudha. Hoggaa madaan takkaa nu tuqamte jechi nuun deeme qofa lafaa kaanee kaduraan rafu jirru jechuun nun baasu nuti sabni Oromoo hogguma qoreen si dirte kophee bitattuu yaadattaa jechuudha. Hogguma abalu hundee dhaabee jimaa gurgurate jimaa dhaabuu yaadatta. Aboo bona kana boolla qotaa abbaataa beeyta abaluu jimaa gurgurateet abbaa qabeenyaa ta'e anis yooniin hin dhaabne hoggaa ganni dhufee jimaan ganni roobee jimaan rakishe ati jimaa san dhaabuu irraanfattee boolla ati qotte. Gannumaatu timaan guutaa jechuudha. Ati gaafa bonni dabree jimaan qaalee abalu jimaa gurgurate qofa jimaa dhaabuu fiiguun kuni hojii miti. Akkas taate dubbiin teenya akkas taate gaafuma rakkoon nurra geesse qofa jennee iyyinaa jechuudha. An nama tuquufisii miti. Akka Oromummatti kudha tokkon kutaa Oromiyaa kudha jahan ilmaan Oromoo tokko taane wanni dhabnees takka wanni barbaannus takka tokko tahuu wanni nu dhoowwe kun dhibee maali? Tokko ta'u ifi waliin rakkoo ta'u jirra malee amma namni nu rakkaa jiru tokkollee nuun jiru jechuudha. Amma Oromoof rakkoon Oromum. Oromoo gabrummaa Oromootiifis Oromum. Hidhaa Oromootiifis Oromum. Abbaan komannu tokkollee hin jiru jechuudha. Nama komatu haadhiifnu ifitti haa deebinu. Ifitti. Hoggaa quba tokko nama laattu sadii sitti deebi'aa jechuun lama hoggaa nama laattu. Santuun nu deebi'ee jechuudha. Maali? Wal dhabu wal quba qabaachuu dhabu. Kaayyoo fi akeeka tokko masakamnee deemuu dadhabu
hundinuu tiyyaatti haa jechuu teenyaa osoo hin ta'in tiyyatti galuutu rakkoo kana fide saba Oromoos biyya Oromoos rakkuma waliigalaatu wanni fide kanaa jechuu an jechuu anaa beekaa osoo hin ta'in nuti gaafa jenne waa taanaa jechuu hamma san hin jenne hamma bakkalcha yaayya baga nagaan dhufte hamma ana jenne anuma qofaan an jee deemnaan na biraa darsa gurradha maaliif tokko ka an tokko rakkoo saba kutaa 11 16 ilmaan Oromoo walqixxummaa 16 ilmaan Oromoo beekee akkuma ani Oromoof yaadutti inninis yaadaa jennee haga yaannutti yaada nama dhaleesse haga balaaleeffannuu dhiifnutti maaliif namni kun kana jee addaan nu baas jennee wal gaafachuu dandeenyutti yoo namni tokko yaada tokkoon gabbee ati kakkanaati ati bitama ati dhiibba qabda facaasummaa farra jechuu dhiifne mee gatteenye inni kun Oromiyaa namni walirra jaalachuu danda'u hin jiru. Hundi abbaa Oromiyaati Oromoodha Oromummaa walii kannuus hin dandeenyu walirraayis fuudhuu hin dandeenyu. Mee yaada kam qabdaa namni tokko yaada tokko amala wanni nutti Oromoo keessatti yaaduma tokko namni tokko yoo dhaleesse farrummaan moggaafama farrummaa irra labsama maqaa dhaabbaaf waan adda addaa saboo maaltu hir'ate jettee hir'inni ati gartu taqabsoo Oromoo ta'e ummata Oromoolle maalime akkamitti deemuu qabna beekaa wallaalaan an baradhee digrii qabaa anuma qofaa beekaa tiyyuma qofa sabni kun fudhatu qabaa tiyya qofaa ta'an taasiin nu geesse arrallee akkasuma jirraa jechuun waan kana jijjiiruu hin dandeenye jechuun akka sabattis yaada wal dhaggeeffatuu hin dandeenye jechuun gaafa walii fi wal dhaggeeffatuu hin dandeenye akkamitti alagaa mo'atuu dandeenya yaada nam tokkootiin qofa deemne injifannoon galuu fi injifataa ta'uus hin dandeenyu mee akka sabaatti sabni Oromoo marii gaggeeffatu maa dadhabne hundi ni yaada hundi ni gumguma garuu inuma akka waan abaarsaa yaada maaltu nu baasa as geenye kam taana hin jedhu hin jennu yoo kana jenne maaltu badaa hamma ammaas akkas jenne mee haramtu nu baasa as geenye kufnee lafa geenye kufnee lafa geenye ka'umsi keenya gaafa rabbiitu osoo hin ta'in aboota nageenye kufnee lafa geenye akkamit kana gochuuf kalee kam keessa kunnee qorachuuf qorachuutu nurra jiraa jechuun maaltu kufaatii tanaan nu ga'e maaltu adda baba'uun nu ga'e maaltu wal dura nu dhaabe maaliif wal dura dhaabban wanni barbaannu maali ummanni Oromoo maal barbaadaa jennee waliin gaafannu jechuu alaa keessatti eefuma fiigu ka fiigu numa fiig kun fiigicha dhuma hin qabne marii bu'uura hin qabne mul'ata galii hin qabne amna dhuma hin qabnetti dhaynee jechuu kana ka godhe alagaa miti ofiif ol goone maaliin wal tuffatu yaada walirraa fudhatuu dhabu wal qoqqoodu kuteetiin dhufe bar ganda Adam dhaqeetiin dhufe Abdulwaasi dubbii maan harkaa dhoy kanaa jechuu ammallee if hin garree warri waan kana arkee irratti mari'annee gatteenyee bu'uura gadhaabbatu qabnaa yaanni sabaa fedhiin sabaa dhaggeeffatamee adeemsi sabaa hoo akkamit deemnaa wal gaafatuu qabna jee maqaa moggaafnaafi jechuudha maqaa moggaafnaaf bakkuma jirru qixuma jirru hammuma dandeenyutti hundi keenya wal dura dhaabbannaa walitti dhaabbanna kuniree
kunire eeysaan nu goyaa bakka takkaan nu ga'uu hin danda'u. Toophika nuu kannan wooma san irraa wanya kadurra fellee narra kaane saboo duri sabni kun gabrummaa jala jira. Sabni kun arran gabroomne waggaa meeqa gabrummaa jala jirra. Arra toophika diinni Oromoo wal nyaachisu waggaa fedhe kutaan adda baasu waggaa fedhe gandaan qooduu waggaa fedhe dhaabota siyaasaatis ummata Oromootis jechuma tokkooni nu iyyisiisaa jechu. Nutiin kun maali? Nuti toophika namaa baafnee iyyisiisuu maaliif dadhabne? Toophikuma namni nuu baaserraa iyyina. Qabsoo waloo sabaa dantaa sabaarra dantaa dhuunfaa fardeeffan. Qabsaa'onni kufaa qabsoon itti fufa. Akkamiin itti fufa? Akkamiin itti fufa? Kalee akkamitti deemneeti milkii dhabne? Hanqina maal qabnaa jennee yoom takkaa wal gaafan? Namni tokko namni nama akkuma ati yaada qabdu yaada qaba. Akkuma na yaada qabu yaada qaba namni. Mul'ataas qaba. Galiis qaba. Ejjennoos qaba. Murannoos qaba. Akka tokkoof saba kanaaf tokko qofa an qofti beekutti of fudhanne bakka nuti dhaquu dandeenyu takkalleenu akkan jirre jala murree gubbaa murree beekuun nurra jira. Akka sabatti deebinee marii gaggeeffatuun nurra jira. Deebine akka sabatti. Akka saba qabsoon akka sabatti eegalamte. Akka sabatti qabsaa'u jirra. Hin jirru. Tana fudhachuun nurra jira. Yaada keenya ka gargar qoodameetutu galii barbaannuu fi wareega keenyas bu'aa dhoowwe galii barbaannus irra ga'uu nu dhoowwe ofiif wal qotu seenne wal mormu seenne maqaa walii baasu seenne didichuu malee hin fiigaan dura garamiin fiigaa iddoo wal qunnamtii sabni gargari lafaan adda fagaanne dhaamsaan wal dhaqqabne qaamaan wal arku baannus dhaamsaan wal dhaqqabne bakka fiinu itti wal garru bakka itti dhaqqabnu san irratti bakka san lafa kaa'u iddoo qunnamtii jansan akkasitti deema waraanni nu iddoo qunnamtii tolfata hoggaa bobba'u hoggaa bakka bulutti iddoo qunnamtii hoggaa bobba'u iddoo qunnamtii qaba. Sabninis akkasi qabaatu qabaa. Wal dhaggeeffatu danda'u qabaa. Yeroo yerootti sabni Oromoodhaa kutaan 11 marii godhatu qabaa. Maaliif jirra? Eessarra jirra? Qabsoon teenya eessa jirti? Nuti hoo maaliif jirra? Hawaasni keenya maaliif jirti? Qeeroon teenya maaliif jirti? Qarreen teenya maaliif jirti? Haawwan keenya maaliif jira? Manguddoon teenya maaliif jirti? Ummanni Oromoo kutaa 11 jaarame wal dhaggeeffata yaada tokkoon bobba'ee ilaalcha tokkoon olee buluu danda'u irra jiraa jechuudha. Gaafa san milkii barbaannu irra ga'uun salpha. Gaafa kaan ol qotee gaqqote yaada adda addaatiin olee bule. Sabni kun hin jaaramne injifatullee hin danda'u jechuudha. Wanni injifannoo nu dhoowwe tokkoffaan kana. Kan akkamitti sirreeffatuu dandeenya? Maaliif sirreeffatuu dadhabne? Qabsoon kan sabaa. Biitti tan saba biyyi dhuunfaan jirtu biyya walooti. Akkana hamman goonetti usneetuma wany'ee iyyinetti bakkuma san dheennaa jechuudha. Oofta. Namticha gaala hatee gaggodhatee deemu taanee jechuudha. Gaala dheeraa kana fuune gaala dheeraa kana hatee gaggodhatee deema fi namaan na harka jee. Intau sabni Oromoo bal'a lafti Oromoo bal'o lafa Oromoo saba Oromoo sabni Oromoo irra deebi'ee of laaluu danda'u qaba. Guyyaa wanni takka dhalatte qofa gabbaanee intau kun yoo waan fedhan nuun jaan illee nu waliin dhageenye arganii nuun jaan hattu namni yoo siin jee hanna dhiiftee falmattaa jechuudha. Diqaalaa yoo siin jaan abbaa kan kee barbaaddee gabbaaftaa jechuudha.
yoon jiraannellee shanyii abaluu ilma abaluu gosa abaluu namni akkasitti deemuu danda'u qabna deebisaa hojii walii kan nu qabna malee iyyan isaanii miti jechuudha hojiin deebisaan kan namu qaba malee afaanin nama jechaan sidire nama Oromoon nama dhiiga soo baase aannan obaasii jedhe kanaaf akka meeshaa harree iccitii teenya garatti rarree hojiidhaan mul'atu nurra jira jechuudha kanan goone taanaan gabbaanee iyyina taanaan isaanuu wanni barbaadan nu iyyisiisu kutaan walirra nu bobbaasu kutaan adda nu qoodu amantiin kuni gartee ergama diinaati jechuudha ergama diinaat karaa itti cufuun hojiidhaan mul'atu qabaa jechuudha ummanni Oromoo iccitiidhaan wal qunnamtii godhatu qaba wal qunnamtii godhatee marii qadaaddatee qeeroon qeerotti haawwanitti qarreetti maanguddoon maanguddatti qadaaddatu qabaa jechuudha aadaa kalee qabutti gartee qindoomee waan Wallagga dubbatu Harargeen dubbatu danda'u qaba waan Arsiin Baale dubbatu Booranni dubbatu Wallo dubbatu danda'u qaba akkasitti yoo qindoomne malee nu faca'ee gar meeqa qoodame kanaatu karaa sareen gartee dallaa sareen urtee waraabessi keessa ba'aa jiran karaa ofii nuti baafne diinni nurraan deemu jira karaa kana firraa cufuun nurra jiraa jechuu jaraamiti diinni akka Oromoo itti wallaalchisu akka itti wal dura dhabu Oromoo itti wal nyaachisu kun hojiisaati karaa si cabsuun barbaadaa jechuu namu ati hoo karaa cabxuuf san bal'iftuuf siimoo isaa badi jira ana jechu ana karaa gartee isaa banu jiru gartee gabbayee iyyaa jiru akkamitti akkasitti maaliif waan kana jee Arsiin amma fakkeenya arra wanni Abiyyi jee Arsii tuqu jechuun Oromoo tuquudha Arsii tuqu jechuun Oromoo tuquudha Oromoo hundaatu boo namtichi kun asiin nugee keessa kutee addaan nu babaasu jira falli keenya maali jee akka Oromootti mari'achuu irra jira malee as gubbaa iyyuudhaan deebisaan kan namus hin jiru furmaanni dhufuus hin jiru maal namtichi kun eessa nu laallatee laalaa gartee gargar dhaabbatuun keenya ofii walii galtee dhabuun keenya bakkaan nugee jenne akka sabatti alaa keessa beekaa wallaalaan teenye deebisaa gayaa hojiidhaan mul'attu kennuudha malee asirraa iyyuun keenya daranumaa haga qabnu garteef garsiisuu jechuudha namni gaaqilli gartee seeqeeti sikofalchiisee laagaa ilkee tanteessi lakkaasa haga nu baanu nu raasu jiraa jechuudha bishaan akka bishaaniin nu raasu jiranii jechuudha nuti wajjiraafamu qabna kanaas deebine tuqu qabna hubatu qabna irratti hojiidhaan deebisaa kan nu malee deebisaan afaaniin kan nuuf hin jirtu jechuudha akka nuti iyyinee tanuma hojii godhanne qabsoo irraanfanne gandaa walirra bobbaane ofii wal nyaannu nu godhe inni kana keessa hojii isaa dalagatu jira jechuudha hojii isaa toppika nu baase kana wajji qabdee iyyuun immoo kun gowwummaadha malee aqilummaa miti jechuudha kanaaf Oromoon tokko gaarii ta'e tokko faarfamee tokko arraffamuun danda'u yoo hanqina qabaate Oromoo hundaa qaba yoo michooma qabaates Oromoo hundaa michooma qaba ati gaarii ati bar kana akkana kuni tooftaa diinaati jechuudha kalees akkasumatti nu cabse mililikis akkasumatti nu cabse gosa kanaanii wallole malee gosa kanaa miti gaafa shawaa lolu gaafa wallolu shawaadhaan wallooni wallole malee shawaasii miti gaalla cabsee gaafa shawaseen shawaanii wallole malee arsiisii miti gaafa arsii lolu shawaa cabsee arsii dhaqe hay amma dammaqe
lolasseen hoggaa arsiin lolu arsiin lole malee ituu sii mitii jeen gaafa ituu lolu ituuni wallole malee afran qalloo sii mitii jeete akkanatti Oromoo cabsee waliin gee jechu arrallee tooftuma santuutu deemaa jira bifaanaa wal dhabdu malee kana itti dammaquun sirri jira kanan damma inu taanaan asirraa iyyina taanaan rakkina gurguddaa keessa jirraa jechu kanaaf hubachuun nurra jiraa bahaa lixaa kaabaa kibbaa gabbaanee iyyuun osoo hin ta'in bakka jirrutti lafarratti deebisaa hojiidhaan kennuudhaaf maal godhuun nurra jira jenne marii gayaa gaggeeffatudha sabni wal dhabuun keenya wajji dhaabbachuu dhabuun keenya tokkummaa dhabuun keenya wal qoqqooduun keenya bakka nu geesseen tana garre maal ta'uu qabna as geenye maaltu nu mala gaafii sabni harka lafa jalaatiin marii jajjabduu alaa keessaa godhe deebisaa isaa hojiidhaan kennuudha malee arraataan hin danda'amu. Arraataan wanni ati kannitu saga feete irraa dubbattu quusaan ta'u hojiidhaan deebisaa kennuufiin akkamitti danda'ama irratti lafarratti kana yoo goone qofa nuti akka nama laalamnaa jechuudha. Yoo taanoo waan nama fakkaatu taaneeti namuma gartee baatirraa ji'arraa guyyarraa toppikuma nu darbanii nu bira kutan nuti tanumarraa wal nyaanna tanumarraa iyyina hojii manaa nuu kannani gabbaanee hojii teenya dalagatuu nu kutanii jechuudha. Kana jechuun keessa keenya gowwummaa keenya akka nuti waliin taane waliin galle nu arkuudha. Kanaas kan godhe numa malee isaanii miti. Jarri kun diina hundarra hamaadha. Diina nurraa dhalatee nu keessa guddatee amaloota keenya bakka nuti iyyinu laafintii keenya bakka lallaaftu akka shilmii hunda keenya nu beekuu jechuudha. Kana xum jennaa hojiidhaan akkaataa irra wal bahuudha beekaa wallaalan dhaamonni nuti qabnus of deebi'ee of laaluu irra jiraa jechuudha. Gaafa sani waa ta'uu dandeenya yoo taanoo warra iyyeensaa taaneetuma hafuu teenyaa jechuudha. Kana lameen keessa wal taanee iftaanee wal taanee deebisaa kennuufi gabbaanee akkanuma iyyinee usun walii filatu qabnaa jechuudha. Yoo tokko jecha tokko nu jechaan osoo hin ta'in gochaan gartee deebisaa kennuudhaas irra jira. Gochaan deebisaa kennuu hoo akkamitti dandeenya? Maal godhuu nurra jira? Hanqina maaliif wanni kun dhufee boru kanaan dachaa dhufa. Arraarsii jee boru kana dachaa dhufaa jechuudha. Maal akka taanu tokko tokkoon walirra nu kaasee wal nu dhoowwee nu iyyisiisee shoora nurra taphatuu kana akkaataa itti ofirraa muruu danda'u Oromoon wal gaafatuu irra jiraa jechuudha. Kun yaada mataa kiyyaati galatooma walii dabarsaa ganumaan jaani.